Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti akkam fayyaadha isin jecha warroonni channel kana haaraa taatan Zamzamin jedhamu subscribe gochuun maatii dandeessanii itti aansuun har'aan tana viidiyoo baay'ee salphaa ta'e tokkoo fi garuu faayidaa guddaa yookaan bareedaa akka ta'e tokko qabadhee isin dhufeetiin jira. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Kanaafuu marti keessanuu akka irraa fayyadamtan isiniin jecha walumaan gara viidiyootti deemna. Viidiyoo kana jalqabaa kaastanii hanga dhumaa ilaaluu qabdan jechuudha hubatuudhaaf waan baay'ee salphaa ta'edha. Marti keessanuu akka irraa fayyadamtan wanta akka wanti nama rakkisu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Walumaan gara viidiyootti deemna. Turtiin keessan na waliin ta'u walumaan gara viidiyoo adeemnu. Akkuma dura isiniif ibsetti jechuudha viidiyoo kana dalaguuf wantoota amma mul'atan kanneen lama qofatu nu barbaachisa. Hanqaaquu firee takka qofatu na barbaachisa jechuudha. Hanqaaquu kana guutuu isaa osoo hin taane adii isaa qofa fayyadamna. Akkuma isin mul'atu kanatti isa qofa akkanatti keessaa baasuudhaan fayyadamna jechuudha. Baay'ee tokko dansaadha. Waan salphaa ta'edha akkasumas waan bareedaadha jechuudha. Haala kanaan erga isa keessaa baafanneen booda cuunfaa loomii nu barbaachisa. Kanaaf loomii takka walakkatti addaan muruudhaan cuunfaa isaa fal'aana tokko ni gargaaramna jechuudha. Kuni hedduu waan salphaadha jedheetiin yaada. Kanaaf hundumti keessanuu mana keessan keessatti haala kanaan gootanii irraa fayyadamuu yookaan itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan bishaan isaa fal'aana tokko ni barbaada. Akkuma isin mul'atu kanatti fal'aana tokkotti cuunfaa osoo baay'isin firee kana keessaa fuudha. Ergas booda waliin gaasirratti walakka fudhatutti haaluma kanaan itti aansee fal'aana takka damma ni gargaarama. Dammi kamuu ni ta'a mana keessan keessoo jiraate. Dirqama miti isin yoo barbaadan isaa ka'ammaa lama loomii fi hanqaaquu adii san qofa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Damma itti dabaleetiin jira dirqama miti garuu. Yoo mana keessan kan jiraatu ta'e sadiin kan walitti makuudhaan yoo kan hin jiraanne ta'e immoo hanqaaquu adii sanii fi loomii qofaan gargaaramtanii wanta bareedaa kana itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha isinis. Haala kanaan sirriitti waliin gahuudha qabdanii wal fudhatuu qabaa jechuudha. Ganni oomishaa'utti kanatti dha'uu qabdanii. Waan kana yeroo tokko qopheessitan bulchitanii kaayattanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Hanqaaquu waan ta'eef yeroo tokkotti fixaadha. Diqqaadha. Kanaaf fuula keessan dibadhaa yoo irraa hafee harka keessan dibadhaatiniin yeroo takkatti fixuudha qabdanii jechuudha. Kaa'uun qabdanii. Haala kanaan godhee burushii kanaan dibadhaa. Hanqaaquu waan ta'eef harkaan dibaturra burushiin dibatu wayya. Hedduu wanta baay'ee namatti toluu fi hedduu dansaa ta'edha. Kanaaf maal akka ta'e hanga dhumaa viidiyoo kana daawwachuudhaan irraa ni hubattan jedheetiin yaada. Hundumti keessanuu akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een laalaa olii qoodaa akkasumas subscribe gochuun dagatinaadha jechuudha. Haala kanaan fuula kiyya qulqulluudha yookaan dhiqadheetiin jira. Jalqaba fuula kiyya akkuma isinitti mul'atu kanatti fuula kiyya ni diba. Guutuu fuula kiyyaa jechuudha. Nyaara keessan hin dibatinaadha. Nyaaraaf booda isin qaba waan ta'eef nyaara keessan dibatuun qabdanii. Haala kanaan fuula kiyya bakka maraa waliin ga'eetiin diba. Itti aansu maal akka godhu maali jechuun keessan hin hafu wanti kuni sooftiidha. Sooftii bal'aa yoo qabaattan isaan gargaaramaadhaan garuu mana kana qaba waan ta'eef walitti sufuudhaan dalagaa jechuudha. Akkuma argitan kana bakka kana inni baasaa bakka afaanii. Deebistanii eega sooftii dura fuula keessan akkuma dura dibetti itti aansuun sooftii irra kaayaa. Itti aansee sooftii sanitti illee ni dibaa jechuudha. Kanaafuu scraappii yookaan immoo maaksii fuulaa bituun isinirraa dirqama miti. Mana keessatti haala kanaan gootanii irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan maaksii garaagaraa wantoota garaagaraatirraa dalagaman ni gurguramu gabaa irratti. Garuu isaan biturraa akkana mana keessan keessa qopheessitanii karaa salphaan irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Isa lammataa kanas karaa olaanuu waan ittiin godhiniif bakka ijaa kana haala kanaan uruudhaan
itti dabalaa jechuudha gara olaanutti. Isin garuu sooftii babal'aa sanuu kan qabaattan ta'e mana keessanii isaan osoo fayyadamtanii hedduu dansaadha jechuudha. Dhumarra isin rakkisu hangaruu amma walitti dadarrabeetiin jira. Ammas irra deebi'ee bakka dura hin geenne kan haala kanaan ni dibaa sooftii lammata irra kaa'ee kanatti jechuudha. Dhugaa waan baay'ee namatti toluudha. Fuula keenyarraa wanta jiran qabatee nu bu'aa dhumarratti hedduu fuula ni qulqulleessaa jechuudha. Kan irraa fi hojjumaan ni ilaaltanii bakka ijaa kana suuta akkanatti irraa qabdanii. Haala kanaa bakka maraa dibaadha. Ammas sooftiin diqqoo addaan kukkuteetti waan ta'eef na rakkisee bal'aan sun osoo jiraate salphaadha jechuudha. Hanqaaquu kana gajjissuurra kan irraa fi harka keessanis saaluma dura fuula dibadhe kanaan dibatuudha qabdan yoo barbaaddan jechuudha. Sun fedhii keessanii. Hangaruu kaafee kana gadi jissuurra harka kiyya ni dibadha. Eegas booda akkuma duratti godhetti sooftii irra kaayaa. Haala kanaan ammas deebi'ee ni dibaa jechuudha. Erga kana dibdaniin booda daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisuudhaan ofirraa baastanii jechuudha. Daqiiqaa 20 ka'e hanga 30 hanga inni qoorutti yoo inni qooree ofirraa kan baasan ta'a. Haala kanaan godheetiin jira. San booda daqiiqaa 20 hanga 30 anaaf hanga tursiise daqiiqaa 20 tursee deebina. Kunoo daqiiqaa 20 booda kana fakkaataa an daqiiqaa 30 tursiisnee mana keessaa dalagaa garagaraatu jiranii beektan jedheetiin yaada. Kanaaf daqiiqaa 30 booda osoo tursiistanii hedduu dansaadha. Garuu daqiiqaa 20 bicha tursiisee akkuma isin mul'atu kana amma irraa kaasna jechuudha. Haala kanaan suuta jettanii jalqaba. Haala kanaan suuta jettanii kunoo akkuma isin mul'atu kana waan baay'ee namatti toluudha. Dhugaa isiniin jedha mana keessan keessatti yaalaadha. Waan salphaa waan ta'eef yoo barbaadan harka keessanii irratti gootaniitiin arguu ni dandeessanii. Erga daqiiqaa 30 tursiistan booda haala kanaan ofirraa kaastanii jechuudha. Fuula keenya hedduu nu qulqulleessaa. Torbaanitti yeroo 2 waan kana fayyadamame salphamatti jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana kunoo akkanatti irraa ni kaasaa. Baay'ee dansaadha. Isinittis ni mul'ata jedheetiin yaada. Kunoo haala kanaan waan baay'ee bareedaa ta'e tokko wajjanneetiin jira jechuudha. Hanqaaquu takka qofa fayyadamne. Kanaafuu maskii ajaa'ibaa mana keessatti wajjanneetiin jira jechuudha. Kunoo kana fakkaataa fuulli kiyyaa akkuma isin mul'atu kana baay'ee bareedaadha. Gogaa keessan ni laaffisaa. Akkasumas wantoonni garagaraa yoo nurra jiraatan qabateetiin bahaa. An daqiiqaa 20 tursiise isiniin jedheetiin jira. Isin garuu daqiiqaa 30 osoo tursiistanii hedduu namatti tola. Torbaanitti yeroo 2 jechuudha. Kana fakkaataa amma harkaa kanas ni baasa jechuudha. Akkuma dura argitanitti harka kiyya eega fuula dibadhee geesseen booda dibee waan ta'eef sirriitti hin qoorre. Kanaaf akka fuulaa sanitti ba'uu dhiisuu hin danda'a ni ilaalla wajjumaan garuu fuula as dibadhe waan ta'eef dhumarra dibadhe waan ta'eef hin qoorre jechuudha. Daqiiqaa 10 yoo ga'eedha harkaa kun. Haaluma kanaan isallee irraa ni kaastan jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana kunu sirriitti hin qoorre jechuudha. Akkuma dura jedhetti. Bakka irraa ka'e kana ilaala. Hedduu bareedaadha. Yeroo 2-3 yoo fayyadamtan baay'ee dansaadha jechuudha torbaanitti. Haaluma kanaan kanallee haala kanaan irraa kaasuudhaan ofirraa lolla'eetiin deebi'aa jechuudha. Akkuma argitan kana waan baay'ee dansaadha. Kunoo akkanatti. Kunoo haala kanaan kaastanii san booda ofirraa dhiqxanii miqadheetiin deebi'aa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa baay'ee bareedaadha. Fuula kiyya akkuma isinitti mul'atu kana daqiiqaa 20 booda bishaan qofaan ofirraa dhiqeetiin jira. Saamunaan illee dhiqatuu dandeessanii. Garuu jalqaba saamunaan waan dhiqadheef saamunaa yeroo baay'ee fuula keenyaa yoo kan dhiqannu ta'e gaarii miti. Kanaaf kunoo akkuma isinitti mul'atu kana san booda waan yeroo kamuu baratameedha. Fuula kiyya ni haxaadha. Akka isinitti tolu abdiin qabaa. Isinis mana keessan keessatti dalagaatiin irraa fayyadamaa isiniin jedha waan salphaa waan ta'eef fuula keenyaaf jennee waan binnu miti. Wantoonni kunniin mana keenya keessatti ni argamu. Soorataaf jecha ni binna. Kanaafuu
hanqaaquu takka irraa fuunee fuula keenyaaf fayyadamuun hedduu dansaadha jechuudha. Haala kanaan ni haxaadha isin waan isinitti tolee fi akka barbaaddanitti haxaatuu dandeessanii. Kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaataa viidiyoo biraatiin hanga deebinutti marti keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa naa ta'aa isiniin jecha. Viidiyoon kun erga isin ga'e ilaalaa olii qoodaa akkasumas subscribe godhadhaa. Baay'ee dansaadha irraa fayyadamaa hundumti keessanuu isiniin jedhaa. Kan biraatiin hanga isinitti deebi'utti yookaan olii deebinutti ciao.